From Salagasan jedhama itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Egaan akkuma beekamu kaayyoon dorgommii kana federeeshinichi dorgommiiwwan garaagaraa kilaastara garaagaraatiin foormaatii garaagaraatiin kan gaggeessaa jiru. Jarreen keessaati dorgommii liigii tokkoffaa Ramaddi'aan as Boorana Bahaa magaalaa Nagalee Booranaatti kan gaggeeffamaa ture guyyaa irraa xumura argate jechuudha. Walumaa gala Ramaddiin kun yookiin immoo liigii tokkoffaan Ramaddiiwwan shanidha kan qabu. Ramaddiiwwan shan keessaa kilaboonni tokko hanga afurii ba'an gara waliigalaa liigii tokkoffaadhaaf darbu jechuudha. Kana keessatti egaan dorgommii Ramaddi'aa kana wajjin wal qabatee hojii guddaan hojjetamaa ture. Kana wal qabatee kilaboota keenyatti gaafa ceenu keessaa'u kilaboonni bakka kanatti argaman naamusaan wal qabatee naamusaan dorgommiiwwan baay'ee waggoota dheeroodhaaf gaggeessaa ture jira. Haa ta'u garuu naamus magaalaa kanatti mul'ate kilaboota kanaan mul'ate naamusa olaanaadha jechuudha. Keessaa'u kaardiin illee bakka mul'annettidhaan jiru jechuudha. Kilabiin kaardiin arginillee jira jechuudha. Kun naamusa gaarii simannaa magaalicharraa ka'eetu aktilis kabaja ijoolleen kun uummata kanaaf qaban deeggartoota kanaaf qaban irraa kan ka'e kilaboonni keenya kanarraati barnoota argachuudhaan naamusa gaariidhaan injifataman illee murtee kennaa harka fuudhan yeroo isaan baantu argina. Yeroo gareen waliin taphatan illee qofa yerootti harka kaasanii yookiin immoo lafa kaasan argaa jirra. Waan bareedaa waan iddoo biraatti hojjetamnetu dhugaa dubbachuudhaaf dirree kanarratti mul'ate waan ta'eef kilaboota keenyaaf galata guddaa qabna. Qaamolee iddoo kanatti deeggarsa isaan turaniifis kuma kana murtee kennitoota keenyaaf illee kabaja guddaa qabna jechuudha. Inni lammaffaan dorgommummaadha jechuudha. Dorgommummaa wajjin wal qabatee akkuma argaa jirru kana tapha xumuraati. Taphni kun tapha xumuraa kana keessatti illee atleast kan waancaa yookiin argatu adda hin baane jechuudha. Kun hagam kilaboonni keenya qophaa'anii akka dhufan agarsiisa. Dorgommummaan isaanii wal qixa ta'uu agarsiisa waan ta'eef hojiin hojjetamaa jiru akka kubbaa miilaa Oromiyaatti liigii tokkoffaarra gaafa kaane hojii jajjabeessaa fi biyya kana naannoo keenya darbee biyya kana darbee gaanfa Afrikaa irratti hojii bor mataa ol qabachiisu biyya keenya kubbaa miilaatiin ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Dambaliin kubbaa miilaa gandaatti gadi bu'ee aanonni xixiqqoon gandi xixiqqoon yeroo kana dorgommummaan isaanii wal qixxaatu magaalota gurguddaa wajjin inni kun nuufillee haamilee ta'etu moor kana booda akka hojjennu nu agarsiisee jira jechuudha. Sadaffaarratti gaan ummata magaalaa Nagalee Booranaa fi naannoo ishee jiran godina kana guddaa goonee galateeffannaa keessatti iyyuu deeggarsa isaanii suma ilaalaa jirrudha jechuudha. Kilabii taphateedha kan isaan deeggaraa jiranii wantooti kanaan dura sadarkaa yaadaatti ka'aa turan qabatamaadhaan dirree kanarratti godina kanarratti arginee jirra waan ta'eef ummata godina Booranaa magaalaa Nagalee Booranaa guddaa gooneedha kan isaan galateeffannu kilaboota keenyaaf taphattoota keenyaaf haamilee ta'aa turan jechuudha. Haamilee ta'aa turan kun achii dhufee hin jiru. Biyyatti walqixxummaadhaan kilaboota deeggaraa turan waan ta'eef ijoollee baay'een illee as keessatti carraa kilaboota kan argatan ta'uusaa mirkaneeffannee jirra. Kun itti fufuu qaba. Gara fuulduraatti illee dorgommiiwwan kanaa olii fiduudhaaf wantoonni akkasii kun keessaa bu'uura waan ta'aniif deeggarsi hawaasa keenyaa akkuma amma ta'aa ture keessaa bakka bultii isaaniitti bakka shaakalaatti bakka dorgomanitti uummanni kun bira dhaabate jechuudha. Akka mucaasaatti akka dhalasaatti kunuunsaa ture. Kan ammoo yaada kilaboota keenyaati waan ta'eef murtee kennitoota keenya akkuma kana kunuunsaa turanii affeerraa garaagaraatiin bohaarsaa turanii kun cimee itti fufuu qaba. Kaaniif illee muuxannoo ta'uu qaba jechuudha. Walumaa galatti dorgommiiwwan gaggeessine Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti kaanee Godina Horroo Wallaggaa magaalaa Shaambuutti kaanee Nagalee Booranaatti wanti nuti argaa jirru wantoota naannolee birootiif darbee kan muuxannoo ta'u waan ta'eef kana booda dorgommiiwwan gaggeeffaman unillee akka xiyyeeffannoo nuuf geessaa jira jechuudha. Kanaatiif hojiin federeeshinichi hojjechaa jiru dorgommii gaggeessuu qofatu hin taane hojiiwwan walitti dhufeenya obbolummaa daddagaagsuu keessatti godinaaf godina aanaaf aanaa gandaaf ganda akkuma kanammoo bu'uuraalee misoomaa hojjechuu keessatti hojii guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Dorgommii kana wal qabatee dirreen artifishaalaa kan hojjetamaa jiru boroo kanatti argaa jirra. Kun bu'uuraalee misoomaa magaalaa kanatti wanti Finfinneetti hojjetamaa jiru as magaalaa Nagalee Booranaatti illee hojjetamaa jira waan ta'eef bu'aan dorgommii kana ijoollee baasuu qofa yookiin immoo kilaboota ol guddisuu qofatu hin taane bakka oolmaa ispoortii illee babal'isuu namni fayyaa qabeessa ta'ee hojii isaa irratti qaxalee ta'e akka hojjetuuf hawaasi kun illee sosochii garaagaraa keessattuu sochii dinagdee hojii wal qabatee hojiin hojjetame hojii guddaadha jechuudha. Namoota shunkoora nagadan akaayii nagadanii kaasee namooti garaagaraa dinagdeedhaan kilaboonni asumaan kun yoo xiqqaate miliyoona tokkoof isaa oliidha kan isaan qabatanii dhufanii walumaa gala gara miliyoona 12 ol invest godhanii jiru waan ta'eef sochii dinagdee keessatti illee hojii guddaatu hojjetamaa jira. Darbee hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti illee hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Kilaboonni kun mindeeffamootadha. Kanarraan darbee immoo kan liigii olaanoo Oromiyaatiif illee kaadhimaman namoonni 8 jiru waan ta'eef kana keessaati kun carraa guddaadha jechuu barbaanna.